Waldaan warra wangeela qaalayoota Itoophiyaa murtoo dabarsiteenii dhimma gaa'elaa fi gaa'elaan wal qabatu irratti gabbarsuu deebii akkasumas guyyaa dhalootaa akkasumas immoo baasii kabajawwan adda addaa wal qabatee dhorkaadha jechuudhaanii gochoota armaan gadii irratti murtoo adda dabarsite. Yoo yaashama akkam jirtu kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dhufanii akka isin ga'anii mallattoo bilii banaa gochuu hin dagatinaa. Waldaan warra wangeela qaalayoota Itoophiyaa kanaan booddee murtoo dabarsiteen gochoota armaan gadii irratti dhorkaa keessa jirti. Tokko gabbarsuu cidhaa qarshii 50,000 ol kennuu yookaan fudhachuun dhorkaadha. Lama mana deebii yookaan malsii kan jedhamuuf nama 10 ol affeeruun dhorkaadha. Sadii guyyaa dhalootaa mana ijaarratanii eebbisiisuu eebba barataa irratti diggisii yookaan sagantaa addaa hin barbaachisne qopheessanii hojii hiikuu fi namoota kan biraas hojii hiiksuun dhorkaadha. Afur dhiibbaa maatiitiin aangoo hin barbaachifne argachuu yookaan qabeenya hin barbaachifne horachuuf yookaan dhaaluuf gaa'ela umurii malee yookaan umuriin wal hin geenye dhorkaadha. Shan baasii guddaa itti baasuun siidaa nama boqotee hojjechiisuu fi eebbisiisuun dhorkaadha. Ja'a tiishartii irratti suuraa nama boqotee hojjechiisanii uffachuun seenaa jireenya nama boqotee awwaalcha irratti dubbisuun nama boqoteef baanaree hojjechiisuun huccuu gurraacha uffachuun dhorkaadha. Torba dhagna qabaan ijoollee durbaa dhorkaadha. 8 mana caatii fi mana shishaaf mana ofii kireessuun dhorkaadha. 9 ayyaana masqalaa kabajuun dhorkaadha. Egaan kibba bahaa Itoophiyaatti waldaan warra wangeela qaalayoota waldoota ishee jalatti argaman 700 ol gaggeessitoonnii fi paastoroonni kan irratti waliif galan. Mariin kun marii hafuuraaf hawaasummaa irratti xiyyeeffannoo kennamee fi seeronni kunneen hojii irra akka oolaniif amantootaaf ibsi kennamee jira. Jijjiirama sirreeffama yaaduun gaggeessuun guddachuun jechuun kanadha. An akka yaada kootti waldoonni warra wangeelaa hundumtuutu seerota kana baafatanii irratti hojjetanii yeroo dhiyootti dhiibbaa uumuu danda'u. Wantootni tokko fi amalootni namoota hin barbaachifne baay'een ni sirrata jedhee namana. Ji'atti Durba Duudaa tokko waliin walquunnamtii saalaa gaggeessu. Iccitii tajaajila hafuura hamaa. Hafuura humna galaanaa maambaa muuntu. Humna koo kunuunsuufis ta'ee haaromfachuuf ji'atti Durba Duudaa tokko bira nan ga'a. Keessa dubbisa kanaatti argattu jechuudha. Dhugaa baatiin kun xalayaa gaddisiisaa Paaster Chidubeem Okiyu Paasterii Naayijeeriyaa ergamaa yookaan apoostilii maqaa isaa hin eerenneef barreessee fi ergamaan sun immoo dhugaa baatii isaa miidiyaaf qoodedha. Kun iccitii raajonni bara dhumaa dinqii fi milikkita ittiin hojjetan waan ta'eef sin fayyadaatii haga xumura viidiyoo kanaatti hordofi. Maqaan koo Chidubeem Okiyu jedhama. Ani paasteriidha. Garuu Waaqayyo irraa abdii kutadheera. Dhuguma seenaa koo eessaa akka hin jalqabu hin beeku. Dhugaa jiruu isinitti himuu qaba. Dhugumatti hojii kanaaf waamicha qabaachuu koof dhiisuu koof dubbachuu hin danda'u. Kadunaatti waggaa 9f waldaa koo keessatti barsiisaa mana barumsa sanbataan ture. Bara 1999 waldaa tokko jalqabuun barbaade. Garuu muuxannoowwan ani amma argadhe irraa dhugumatti waldaa kana jalqabuuf hafuura qulqulluudhaan gaggeeffame jechuu hin danda'u. Bara 2008 karaa hafuuraa fi qabeenyaan guddina tokkollee agarsiisaa hin turre. Waldoota hedduu kan koo booda jalqaban argeera. Isaan guddina agarsiisaa turan. Namoota Waaqayyoo jedhamuun kanneen ni tajaajila jedhan tokko irraa of eeggachuu qabna. Isaan keessaa gariin dhugumatti seexanaaf hojjetu. Baay'een kan nama gaddisiisuu isaan carraa lammaffaa qalbii jijjiiratanii fayyuu illee hin argatani. Anis sababa waldaan koo guddina agarsiisuu diddeeffaadha warraa koo waliin mari'adheen hundeessaa waldaa tokko tisiquuf murteesse. Kunis waldaa koo eegalee waggaa 7 booda ture. Dhiyaannaan koos akkamiin waldaa isaa akka guddate muuxannoo fudhachuu fi haala guddina dhabuu waldaa kootii ittiin mari'achuuf ture. Waldaan koo jalqaba miseensa 200 qaba ture. Jidduutti gara nama 50tti gadi xiqqaate. Achii booda gara nama 150tti ol deebi'ee guddate. Dhumarra gara nama 40tti gadi siqate. Dhumarra gara nama 40tti gadi sigaate. Kun wanta gaaffii guddaa natti ta'edha.
Waldaan namichaa garuu guddina saffisaadha kan inni agarsiisu. Waldaan isaa kan jalqabaa bara 2006 ture. Bara 2012 kibxata wiixataa bara 2012 tajaajila wiixataa qofaa irratti nama 11,000tu hirmaate. Akkasumas namichi kun maallaqa guddaa kan argachaa tureef konkolaataawwan qaqqaalee hedduu jijjiiree qabata. Anis yaada koo isaaf qoode jennaan na gargaaruuf waadanaaf seene. Humnaan guutamuun akka na barbaachisu, isa kan argachuuf ammoo maallaqni hammi ta'e akka na barbaachisu, akkasumas onnee guddaaf cimaa qabaachuu akka qabu na gorse. Booda onnee jabaa gara jabummaan guute qabdaa jedhee na gaafate. Anis eeyyee qabaa, garuu hanga lubbuu namaa baasutti waan nageessuu hin qabu jedheen deebiseef. Irra deebiin gara jabeessaa taa jedhee yeroo 3 na gaafate. Anis deebii wal fakkaataan yeroo 3 deebiseef. Ammas ittuma fufee humna qeenxee moo dachaa barbaadda jedhee na gaafate. Anis isa kam wayya jedhee gaafannaan isa dachaa wayya garuu maallaqa guddaa si barbaada, akkasumas humnicha kunuunsuu fi haaressuuf maallaqa si barbaada naan jedhe. Yeroo kana anis sodaadheen kunuunsaaf haaromsa humnichaaf maallaqa na barbaachisu gaafadhe. Innis homaa waan sodaattu hin qabdu, waanuman gochaa jiru goota naan jedhe. Anis dhaqeen haadha manaa koo irraa neeraa 350 liqeeffadheen harka isaatti kenne. Innis guyyaa itti aanutti akkan qophaa'uuf akkasumas Leegoosii fi Poort Harcourt akka deemuu qabnatti hime. Anis qophaa'een guyyuma sana Abuujaa irraa gara Leegoos balaliine. Leegoos geenye mana keessummootaa namoonni gurguddoo keessa jiran tokko buufanne. Achi halkan keessaa sa'aatii 11 walakkaatti konkolaataa dhuunfaatiin gara qarqara galaanaa baar deemne. Qarqara galaanaa baar yeroo geenyu namichi nageesse kun afaan hin beekamne dubbata ture. Innis dubartii tokko bishaan keessaa ba'uuf akka jirtuu fi waan isheen naan jette akkan godhu natti hime. Utuu inni afaan isaa irraa hin fixin dubartiin kun gungumaa bishaan keessaa ol baate. Dubartiin bishaan keessaa ol baate kun Maamii Waataa jedhamti. Maamii Waataan maqaa giiftii galaanaa yookaan Queen of Sea jedhamuun beekamti. Eenyummaa Maamii Waataa kutaa itti aanu keessatti siniifan barreessa. Ilaatuun waldaa bakka kana nageesse kun Maamii Waataan akkanan miinee natti hime. Yeroo ishee argitu hamilee godhadhuu naan jedhe. Anis akkasuman ta'e. Yeroo isheen bishaan gubbaa dhuftu kutaan qaama ishee inni gadii qurxummii fakkaata. Garuu akkuma natti dhiyaachaa deemteen ija koo duratti nama natti fakkaataa dhufte. Achiis gara koo dhufte akkan ishee wajjin saalquunnamtii raawwadhu na gaafatte. Kanas bakka ilaaltuun waldaa jirutti nan godhe. Ergan ishee walquunnamtii saalaa raawwadhee booda harka ishee qaama saalaa ishee keessa galchitee morma koo fi harka koo irratti mallattoo fannoo tolchitee akka na humneessitee fi garaagarummaa isaa akkan argu natti himte. Maamii Waataan na dhiistee gara ilaaltuu waliigalaa namicha ani nageesse bira deemtee garaa ishee keessaa fannoof sansalata warqee baaftee morma ilaaltuu waliigalaa qarshii isheef kenne irra dirtee Maamii Waataan namicha galateeffattee galaana keessatti deebitee yeroo dubbattu hunda afaan Ingiliffaan dubbatti turte. Dhuma irratti gara mana keessummootaa tajaajila sanaatti yeroo deebinu ilaaltuu waliigalaa kun waldaa akka deemnuu fi sagantaa dammaqinaa waldaan sun qabdu irratti tajaajilli akkanaaf kenname natti hime. Anis akkuman iddoo aarsaatti ba'ee harka koo ol kaasuun namoonni kukkufuutti ka'ani. Anis mul'achuun humna Maamii Waataa dafee ta'a jedhee waanan hin yaanneef akkuma waan Hafuurri Qulqulluun na duukaa ta'etti yaaduun humni dubartittii nan barbaachisu jedhee na abdadhe. Tajaajila halkan guutuu xumurree gara mana keessummaatti yeroo deebinu ilaaltuun sun humna na duukaa turetti attam akkan gammadi na gaafate. Anis gammachuu akkan itti argadhe itti himeen. Innis galgaluma gaafasii hirriba xiqqoo fudhannee gara Poort Harcourt akka deemnu natti hime. Seenaan kun itti fufa.